Namummaa Kiristoos yookiin namummaa Yesuus baay'eetu nu ibsiteerta. Rabbi sirraa jaalatu gaalatoomi. Namummaa fudhattee jirta guutumatti. Waaqummaa isaa immoo maaf hambistee isa immoo akkamitti nuuf ibsitame? Isan dhabe Dhiifama qoyi. Tokkoffaa irratti ilma waaqati jechuun natti ulfaataa jette. Maatiyoos 3:17 irra dhaqitoo dubbisi. Nuti miti kan jedhe bare. Inni kun ilma kootii jedhe sagaleen gaarirraa dhufe. Kanaafiyyuu isa kana maaf fudhachuu didde? Akkasumallee inni sun eenyudhaan jedhan? ilma waaqayyo jechuun natti ulfaataa jette miti? Ikkoo inni sun ilma kootii kan jedhe eenyudha? Mukaa qaba osoo hin taane. Yesuus gaafa cuubamee ba'u sagalichi gaararraa dhufee jira akka gugeetti sirra bu'ee. Ati ilma kooti kan jedhe naa kenne inni kun ilma kooti kan jedhe osoo hin taane ramaddii sadaffaadha osoo hin taane ati ilma kooti kan jedhe. Maatiyoos 3:17. Eeshi 3:17 naa dubbise ati ilma kootee dheere. Ani macaafa biraan qabu garuu eeyyee akkas jedha inni kun ilma kooti. Inni kunii fi ati kan jedhu garaagara. Fakkeenyaaf ati ilma kooti waaqayyo qaxxitaa Yesuus dubbatee ati ilma kooti. Eenyudhaan jedhame? Maatiyoos hin jedhame eenyudhaan jedhame? Bakka sana namni hin turre yeroo sana. Yesuus cuubamee ba'e. Yohaannis cuubaa hin yeroo sana namni hin turre yoon jedhachi. Yesuus hin turre. Yaa ta'u malee garuu Yesuus hin turre. Maatiyoos hin turre. Yesuus hin turre. Namoonni achi hin turre. Yeroo inni cuubaa wal yaa ta'u malee jechi kun Yesuusiif jedhamee jala kan. Yesuusiif jedhame. Yaa ta'u kanarra darbito Qolaasiyaan 2:9. Irraan darbin obboleetti Maatiyoos beekama. Noodhiis rakkoon qabu jechuun maaf akka dhiisan garuu naaf hin galu. Qolaasiyaan 2:9. Akkasumallee Ibroota 1:3. Akkasumallee Yohaannis. Suutuma suuta dubbadhu kaa tokko tokkoon nuu kennu. Iskii qabdu suuta laadhu. Daddaaf inshaallah tokko tokkoon. Qolaasiyaan 2:9 irratti akkas jedha. Guutummaan waaqummaa namummaa Kiristoos keessa jira jedha. Guutummaa tokko naa kaasi dubbisa achirraatti naa dubbisi. Si biraan jiru macaafni na bira hin jiru dhugaan qabamaa garuu. Si bira jira? Sardamiin. Macaafni na bira hin jiru gin ni beeka. In sardamiin kaa qo'e suutee obboleetti kiyya tokko tokkoon si baa dubbisani maalee ishii dhiifama nu godhe. Mana nakisni teksiin walitti hiraanii deeman hin jiru na bira tokko tokkoon irratti tokko tokkoon wanna jedhe kaa. Qolaasiyaan 2:9 dhiifama macaafni na bira hin jiru beekii yoo si bira. Qabdaati. Qolaasiyaas boqonnaa 2 lakkoofsa meeqa? 9. Ayyee qo'isi kun dubbisa. Guutummaan waaqayyummaa namummaa Kiristoos keessa in jiraataa jedhe. Ayyeetti hubii dubbisi. Laa dhiisi gaan tiksuma si kenna malee tufuuftee. Jechuun ati tiksi kenne guutummaa macaafa ishiisu dubbisuun qabdu kaa dhiifama wajjin ustaas. Keetuma tokko lama taa dabaltu maaliif sarramteeti? Maamnaan dubbisni maal rakkoo qabaman? Yeroo nuti fudhatee deemtaa gaaffii biraan qaba. Rakkoon hin jiru abshir waan takka rakkoon hin jiru. Ati nariifatiin akkasitti siin galu iyyuu abiin. Yoo sarramte taate yeroo biraa dhufta rakkoon hin jiru. Akkas wayya. Ishi sagalee kaasee akkana jedha. Guutummaan waaqayyummaa namummaa Kiristoos keessa in jiraataa jedha. Isinis isuma warra bantii waaqaa keessatti gooftummaa qabanii fi abboo qaban hundumaaf mataa ta'ee sanaan gara guutummaa jireenya dhuunfadhu. Ayyee eenyu bantii waaqaa keessatti waaqummaa fi namummaa kan qaban mee 11 irra dubbisi deebisite. Isinis immoo isumaan dhaggeeffadha isinis dhagna qabamtaniitu. Dhagna qabaan keessan garuu isa harkaan hojjetame. Isaan maatti sin jedhu obboleetti isaan maarratti. Isaan maarratti deebii dubbisi. 10 irratti. 10? 9 dubbisi ture miti? 9 dubbisi jette isheen? 10 irra dubbisni suuta deete. Isin isumaan warra bantii waaqaa keessatti gooftummaa qabanii fi abboo qaban hundumaaf. Bantii waaqaa keessatti waaqummaa warri qaban eenyudhame? Eenyu faati? Gooftummaa qaban jedhe bantii waaqaa keessatti. Waaqa keessatti waaqan gadi gooftummaa kan qabu Gabriel qaba, Mikaa'el qaba. Ergamoonni Ragaa kenna. Ragaa. Maal jedhu? Waaqa gaditti gooftummaa. Gabriel barbaachisu gooftummaa kan qabu waaqan itti mul'ata Yohaannis 13 Mikaa'el akka aangoo qabu jechuudha. Aangoo gooftummaa siin jenna obboleetti kiyya.
Sagalee maal cuftaa tan maamaa? Gooftummaa kan qabu Mikaa'elaa fi Gabreelidha. Yoo fudhattee fudhachuu baattan isaan irratti ati koo ani koo ishuma kana irratti naa dubbadhu hin jedhe gadi bu'isin hin jenne. Qoyika anamma No. waaqummaa kan jedhu kan Yesuus sana si ibsuuf jedhetani maaliif akka achitti jedhame si ibsuu waan hin barbaadee fi ati kana natti miti anatu maaliif akka Yesuus lakkoofsa sagal irratti hidhame sitti hima garuu gooftummaa warri samii keessatti qaban eenyu nama meeqatu qaba gooftummaa waaqummaa nama meeqa qaba bantii waaqaa keessatti. Waaqummaa waaqa tokko qofaan beekani. Maaliif asitti immoo warra qaban jedhere erga tokko beekte macaafni kee baay'ee sitti maaroo. Waaqa keessattis gooftummaa warra qaban jedhe miti. Waaqa keessatti gooftummaa eenyu qabaan sin jedhe. Sitti meera bar Mikaa'elii fi Gabrieel ergamaa waaqayyooti. Ragaa fide ergamaa waaqayyooti malee gooftummaa isaa inni qabu naa kennu. Ni qabu. Ni qabu. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa. Lakkoofsa meeqanii dubbisa? Jirra wanta hin jiru. Lakkoofsa meeqa boqonnaa 12 nan dubbisa ustaas? Qonnatti himtu. Lakkoofsa mukeetti hin jiru miti achi keessa garuu jira. Ustaas ati sadii sadgaa otoo miti iyyuu kana dhiisatti. Taphataadhaan namatti ka'uun hin jiru. Si Ustaas rakkoo qabu ani nan qo'adha aga sanatti. garuu gara fuulduraatti taphataadhaan namatti hin kaatu. Obboleetto ilaali. Garuu achi keessa akkasii hin jiru ilaali. Inni na bira hin jiru kun irratti taphataadhaan ka'uun hin jiru. Qumaara inni kun. Qumaara amma sii kenna qo'i taphataa. Siin kenna inni namatti isa kaan sana jira fakkeenyaaf amma yeroo qumaara nyaatan fixu namni maal jedha? Qo'i birrii na fixadhe siin kenna kootu amma yoo mo'ame jedheeti taphataa. Dhugaa rabbi akkasii miti. Ani hojiidhaan filamsiisitee jiruuf malee akkasuma yeroo argadhee iddoo baay'ee isin kennuu hin danda'a. Gina sammuu kootti qabamee jira. Mungkin achitti qabame inshallah rabbi sirraa eegu maalumaafuu taphataadhaan natti hin ka'initi gisee argattee dubbatta tole yaada biraa qabdaa. Ibroota yaada baay'een qabu. Maaf irratti naan dubbanne deebiin qabdan yookiin dubbachuu hin dandeessa miti isarratti. Waa'ee gooftummaa isaa waa'ee waaqummaa isaa dandeessa hin dubbatta miti. Hin jiru kan macaafa keessa akkamittiin dubbadha yoo jiraate malee. Kinooti ni kenneera bee. Guutummaan waaqummaa namummaa Kiristoos keessa jira. Wanti hundumtuu isumaan uumamanii akkasuma illee tokko fa'aa Qorontoos 8 jaarratti. Warri isa qofa osoo hin taane warra baay'ee jira gooftummaa waaqa keessatti gooftummaa kan qaban jechaa jira bara. Yesuus qofaa miti. Sitti meera bee. Aangoo kan qabu yookiin immoo jira gooftummaa jechaa jira macaafni. Gooftummaa gooftummaa qaba. Abrahaam gooftaa isa namee ture. Kanaaf gooftummaan aangoo ta'e Yesuus Kiristoos aangummaa isaati malee gooftaa kan jedhame waaqummaa. Isin janne kaa waaqa keessattis lafarrattis gooftummaan naa kenname kan jedhe garuu Yesuus Kiristoos qofa namni biraa raawwatee hin janne. Tole gooftummaa jechuun maalodha? Gooftummaa jechuun waaqa lafarratti already namoota baay'eedhaaf gooftummaan hin kennamatti hin jedhuunis. Ayyee. Waaqa irratti garuu kan jedhe hin jiru. Fudhachuuf kan danda'amu. Yesuus Kiristoos gooftummaan isaa aangoo isaa maal inni waaqa irratti? Anaaf waaqadha. Lakki amma aangoon isaa maal inni jedhe waaqa irratti? Aangoon isaa Anaaf waaqadha. Warra itti Ana waaqaa siin hin jenne bar. Amma aangummaan isaa maal inni aangoon isaa maal inni? Maal hojjeta? Inni hundumaa baay'ee samirra jiru aangootaa maaliif ta'in kan waaqadha waan ta'eef isaa tagaduu bichaadha aangootaa akka zagaadatti baasuu hin danda'u. Maala akkas taanaan Maatiyyoos Wangeelii irratti abbaa keessan tokkicha sana barrii keessan cufadhaati sagadaa akka warra kaanii of agarsiisa barattiin sagadaa yoodha Yesuus Kiristoos abbaa keessaniif sagadaadhe malee anaaf sagadaa. Eenyudha inni abbaastaan? Eenyudha innoo? Waaqayyo. Okay, Yohaannis 14, 11 fi 10 dubbisanii. Atumti naa dubbisime maal jedha? Ani fi abbaan tokko yoommoo kana tokko ta'uu keenya yoo amanuu dadhabdanii maaliin tokko finna abbaan? Ani fi abbaan tokko jedha. Hojjaadhaan moo malkiidhaan immoo beekumsaan immoo aangoodhaan moo maaliin tokko jarri meenatti? Isa san yeroo sanitti Filiippii osoo qoratee bira ga'uu dadhabee barataa Filiippii osoo bira jira. Egaa waan qoratanii bira ga'uu hin dandeenye tokko akkamitti sammuu koo fudhata reenaan giddaajaan fudhataa jetta waan qoradhee biraan keenya. Wanti ani fudhachuu danda'u akka namaatti nama ta'e waan hin uumamee fi qoradhee bira waan keenya fudhadhuan. Tole Istiyaat immoo Yohaannis 14:28 naa dubbisi. Dhugaa rabbii nama caafa bira hin qabu. Siifaa dubbistu qoy akka. No kiyyaadhaan hin kutina ustaas dhugaa dhiifama wajjin. Qoradhee bira hin qabu. Qabata qoy. Naa dubbisisuma kana qoyati. Yohaannis meeqa? 14:28. Yohaannis isa duraa?
Yohaannis saduraa sun taane Yohaannis wangeela Yohaannis. Wangeela Yohaannis 4:28. Wangeeluma Yohaannis kan jedhu. Wangeela Yohaannis. Wabiyyoo qabattee jiraante dubbisi. Akka jedhu anutti nima barbaadde. Akka jedhu dhugaan isiniin jedha yoo na jaallattu taatanii abbaan anarra caalaa jedha maal jette Yesuus. Akkasiin jenne baranis isanii fudhadha bara. Ani guutummaa wangeelaa ni fudhadha bara. Hin fudhatte ergatee maal jechuudha ree? Inni yeroo sanitti ulfina waaqummaa isaa waaqa irratti gatee dhufe yookiin immoo ulfina waaqummaa isaa dhiisee namummaa isaatiin gadoof deebise. Ergamoota gaditti gadoof deebise. Sababii kanaaf akkas jedhe siifin immoo mataan dhokkatina. Yohaannis wangeelee 10:30 irratti wangortee jette 10:30 irratti aniif abbaan tokko kan jedhe Isa alayhi salaam yookiin Yesuus Kiristoos dandeettiidhaan, ogummaadhaan, beekumsaan, malkiidhaan waan kanaan tokko jechuudha miti. Gibaachoo wayi dammoo alaamaachoo አንድ ነው. Alaamaan isaanii tokko. Maaliif jennaan fakkeenyaaf wangeela Yohaannis irratti maal jedhe? Hojiidhaanis tokko. Suuta boodiidhaanis tokko. Dhaganaa kennime. Tiksisaan beeku garuu beekne jim jedhiga. Boodiidhaan tokko. Akka Yesuus gabaa hojii isaanii eessatti akka tokko ta'an. Qumatii Waaqayyo meeqa meetira meeqa? Isa garuu hin mattarre. Kanaafuu tokko ta'uudhaaf mattartee nutti muu qabda malee utuu hin beekin tokko jechuun. Akka gargar ta'an ana abbaan na caala jedha si jammari. So asitti wanni akkas jedhee maaliif gibaachoo no alaamaachoo. Bakki inni tokko jedhee jira. Qositti makaan maaliif akka tokko jedhee sitti malaqeeffadhu. Aboo hin jiru kalaas neetti. Dheera. Kalaas si kaada. Maalirra jiru? Qaal tokko isinii ibseetaniin gara biraatti dabarramsa hora bu'i. Qaal tokko. Maaliif tokko jedheenyaan gibaachoo yookiin alaamaan isaanii tokko. Waaqayyoon alaamaan isaa isa tokkichummaadhaan akka gabbaranidha. Yesuus immoo waaqa isaa akka namoonni karaarraa dabanii jiran gara waaqaa deemanii waaqa gabbaran gara jannata akka argatan fedhii isaa jechuudha. Saayintii godhamee maayikii keessan. Kanadha kan barbaadame. Fakkeenyaaf garaan keessan hin raafamiin anatti samanaa abbaatti samanaa jedha Yohaannis Wangeelii irratti eenyu Yesuus Kiristoos. So garaa keessan hin raafamiin anatti samanaa abbaatti samanaa yoo jedhu maal jechuu barbaadeeti yoo jenne laal Yesuus Kiristoos ergamaa ta'uusaa waaqni immoo dhugaadhaan kan gabbaramu sana kan sagadamuuf qofa ta'uusaa. Saatiifama wajjin tiksii takka maaf raafuuta daraa rabbiiti. Tiksii takka meettuma gadi fufaa kara koofii kootitti immoo sina fudhadha bakkuma nani jiru san immoo hin jiraattu jedhee. Maaf tiksii takka bittaa bunatti bee akkasumarree 11 irra deemtanii dubbisan maal jedha. Dubbisishi maal taaree rakkoo qabannaaf dhimma. Okay 10 irratti akkas jedha Filiippiyoosii eessa abbaa san arguun barbaade jedhanii dubbataa hin jirru. Waa'ee Filiippiyoosii dubbataa hin jirru. Dhikkoo kudhumaa afurirraa dubbachaa jirta beet 14 tiksii mata duree tokkoffaa fudhattee jirta. Waa'ee Filiippiyoos kee dubbataa hin jiru. Filiippiyoos keessan dubbataara. Dhikkoo yaannisuma keessatti bee. Dubbisi gadi buuti tole. 8ffaa fi 9ffaa 10ffaa fi 11ffaa irratti maal jedhe? 11ffaa irratti surmaa akkas jedhee si dubbata. Sababii hojii kiyyaatiif irratti tokko waa'ee amanaa yookiin anatti amanaa jedha. Isa kana maal goota ishii? Isuma ni ibsaa jira maal gurraan qabdu waan sanaan dubbataara anatti samanaa abbaatti samanaa isa dubbataara obboleetti. Hirruma gadi bu'ee ishee amma dhumaatti amma 11tti eebbifame. Isuma Ishi abbaan biyyerraa uume Yesuusoo simbirroo yookaan dhoqqee biyyerraa tolchee tolii nafseetti simboone. Itti dhufna mee tursaa mee qo'a amma kan mucaashee kanaa isinii deebiseen bira dabarra. Ibsi. Ela anatti samanaa abbaatti samanaa jedhee jette. Anatti samanaa abbaatti samanaa kan inni jedhe siif himaan jira. Anatti samanaa jechuun isaa ergamummaa kiyyetti amanaa tokko jedhe. Lammaffaa abbaatti samanaa jechuun waaqa ta'uusaatti amanaa jechuudha. Kanaaf ragaan ni dubbate iyyuu Yohaannis 17:3 irratti Waaqayyo isa dhugaa isa tokkicha Yesuus Kiristoos isaatti ergites beekuun isaanii jireenya bara baraatii jedhe. Anatti samanaa abbaatti samanaa kan inni jedhe Waaqayyo isa dhugaa sana beekuu keessan isa amanuun keessan jireenya bara baraati. Anatti samanaa kan jedhe immoo ani ergamaa ta'uusaa waaqni na erguu isaanii beekuun keessan jireenya bara baraati. Kanadha kan itti amantan Waaqayyo Yesuus Kiristoos dhugaa bara ergamee dhufee jira. Ergamaadha jettanii amanuun keessan kanadha amantiin ni jedhe malee
waaqayyo ani jedhaati waaqayyos anis lamaan keenya waaqa jedha amanaa kan jedhu hin jiru. Anatti samanaa waaqayyotti samanaa fakkeenyaaf eenyuun keessan amanan eenyuun kee dhiisaree naan jette na bira dhufte fakkeenyaaf anaaf namni wayi yookiin anaaf Ahmed jecha garaagaraa dubbanne haa ta'u. Isti eenyuun amanan eenyuun dhiisan jedhe anas amane Ahmedis amanii siin jedhe. Kana jennaan anaaf Ahmed tokko jechuu miti. Qaamni keenya malkiin keenya jireenyi keenya tokko jechuu miti. Garuu dubbiin nuun dubbannu irratti kaayyoon keenya tokko anaaf innis waan deemuuf dubbateef kaayyoon kusaa tokko anis ka dubbadhe kaayyoon koo tokkodha jechuudha. Anas amane Ahmedis amanii yoo siin jedhe. Saniifuu anatti samanaa abbaatti samanaa jechuun lamaan keenya iyyuu waaqadhaa jechuu miti. Fakkeenyaaf fa'aaminuu billaahi wa rasuuliidha quraana keessatti rabbitti samanaa nabi Muhammaditti samanaadha quraanni. Kana jechuun nabi Muhammadii fi Allahan tokkodha miti. Fa'aaminuu billaahi kan jedhame rabbitti amanaa kan jedhe rabbi tokkicha dhugaa isa waaqa ta'uusaa sanatti amanaa Allaatti jedhe. Wa rasuulii yennaan immoo nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaa ta'uusaatti amanaa iyyuu jedhe. Malee lamaan isaanii iyyuu waaqa jechuudha miti. Fakkeenya waaxi'u Allah waaxi'u rasuuleedha. Allah hordofa ergamaa rabbi hordofaadha quraanni. Akkas taanaan lamaan isaanii tokko jechuudha. Akka akkas jechuun Allah hordofa jechuun rabbi isa dhugaadhaan gabbaruun tokko ta'uusaa baraati hordofa. Hammallee ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam Muhammad nama ta'anii ergamanii dhufanii namoota kanarra baasuu isaanii jal'ina keessa baasuu isaanii itti amanaa jechuu malee lamaan isaanii iyyuu waaqa jechuudha miti. Fakkeenyaaf tokko ta'uu dhiisuu isaanii fakkeenya aniif abbaan tokko kan inni jedhe yoo gadi buutanii macaafa keessatti ilaaltanii maal jedha I think Qorontos tokko faaratti natti fakkaata yoo yemmi taklinna kan dhaabuu fi kan facaasuu fi kan bishaan obaasu isaan lamaanuu tokko jedhe maal jechuudha mee natti himi Yesuus gaaffiisi gaafadhe kan facaasuu fi kan dhaabu kan facaasuu fi kan bishaan obaasu isaan lachuu tokko jedha macaafni qulqulluu. Maal jechuudha? Ammaali irra nu deebi'a. Akkuma ati itti kuftee dubbifatte adaraa rabbiitti itti naa kufii naa dubbisanaafis. Akkan siin jedhee? Ittuma gadi siqitoo naa dubbisi. Wanni inni dubbataa jiru maal beektaa? Namoota lamatu waliin facaasataa jira. Namoota waliin facaasatu kana deemee maal jedhe? Inni facaasus inni bishaan obaasus tokkodha jedhe. Maal jechuu barbaadeeti? Maatiyus meeqarraa argattee isa kana? Maal jetti? Maatiyus meeqarraa fudhattee isa kana? Maatiyus miti Qorontos tokkoffaarra baasee siif himuu nan danda'a? Laa odoo mata duree isaan dubbisin amma kana jedhesin jechuu hin danda'u dhugaa dubbachuudhaaf dhiifama cubbuu keessan gala dhiifama. Mata duree isaan yoo dubbise garuu siif jechuu hin danda'u. Gabaabaa tole kanatti beektu si gaafadha. Irsaamniitiin isaan lachuu tokko malee nama mitii jedhe. Maal jechuudha? Macaafa qulqulluu jedhe. Akkas jechuusaa abbaan manaa fi haadhi manaa tokkodha. Jarri sun immoo qaama walitti cafallaqamanii tokko ta'u osoo hin taane yaadni isaanii erga tokko ta'anii yaadni isaanii tokkodha jechuudha. Kanaafuu isaan lamaanuu tokkodha jechuun yaada isaaniitu tokko malee qaamni isaaniitti cafallaqamee tokko miti jechuudha miti? Leelaa tasmarree. Kana akkas miti? Dhagaadha? Daanimuutiin qabadde gidduudhaan malee si dhagaa jira. Kanaafuu yaada isaaniitiin tokko erga taane aniif abbaan tokko jedhe ammas yaada isaaniitti tokko malee qaamaan tokko miti jarri lamaanii. Ta'ammaan ol deemee dubbisoo jette deemti dubbisu Qorontos tokko fa'aa boqonnaa 3 lakkoofsa 8 olis deemi gadis deemi dubbisuu barbaadde. Wabiis ta'e dubbisuu dandeessa borte yookiin ati dubbisiif Qorontos tokko fa'aa boqonnaa. Ani hin qabu wangeela opera. Qorontos meeqa jetta? Ani hin qabu. Qorontos tokko fa'aa boqonnaa 3 lakkoofsa 8. Bilbiluma irraa waan hin qabuuf na baasa. Okay. Nasadi lakkoofsa 8. Inni dhaabe isa bishaan obaasu wajjin tokko adduma addaanis akka dadhabbii isaaniitti mindaa ofii isaatiin in fudhata. Sagalee kee ol qabi. Inni dhaabe isa bishaan obaasu wajjin tokko adduma addaanis akka dadhabbii isaatti mindaa ofii isaatii in fudhata jira.
Ustaas dhiifama wajjin iddoon kuni mata duree isaa akkanatti fakkaatutti Aplos maali Pawulos maali kan jedhu Pawulos irratti dubbate jechuudha fakkeenya fudhattee. Dhiifama wajjin yoo macaafa biraa qabaattan lakkoofsa jaarratti akkas jedha miti. Lakkoofsa jaarratti olbuutee dubbisee. Isa kana waaqayyotu dhaaba osoo hin taane ani Pawulos nan dhaabee ati immoo Aplosin guddistee kan irratti hirmaatu yoo itti dubbisi lakkoofsa jaarratti dhiifama wajjin. Ayyee dubbisi. Qoyaanan dubbisaa fi ustaas. Ayyee. Ani nan dhaabee qoy. Lakkoofsa jaaraa dubbisi. Ani nan dhaabee Aplos bishaan dhobaase Waaqayyo garuu in guddise. In guddisee jala. Ikkoo fakkeenya kana. Itti fufi. Waaqayyo isa guddise. Facaase Waaqayyoon hin guddisee jechaa jira fakkeenya miti kan haasaa jiru. Waaqayyo isa guddisu sana malee inni dhaabu inni bishaan dhobaasu homaa miti. Inni dhaabe isa bishaan dhobaase wajjin tokko adduma addaanis akka dadhabbii isaatti miindaa ofii isaatti in fudhata. Maal jette jarri lamaan tokko. Maaltu gaaffii isinitti tume Pawulositu akkamitti akka waan dhaabe tokkodha yoo jedhu maal jechuu isaati. Kinoo gaarratti koo Pawulos fakkeenya isinii fudhatee jira. Ani Pawulos yoo dhaabe Aplos immoo biqiltuu kana bishaaniin obaasa Waaqayyo garuu kan gatii kaffalu immoo jedhe. Tole kanaafuu kan facaaseef kan dhaabe tokkodha jechuun maaliin asiin jedhan gaaffiisi gaafadhe. Fakkeenya kun gaarratti isinii dubbisneerra innumti kunuyyuu sii deebisa. Hojjettoonni Waaqayyo fuulduratti ija tokkoon akka ilaalaman Pawulos fi Aplos waliin dubbachaa jiru gaarumarraa kaasanii yoo dubbattan jechuudha. Malee kun waa'ee Yesuus maaltu asirratti waan gaaffii itti ta'e. Obboleetti kiyya maal taate fayyaa? No fayyaa guutuun qaba fayyaa guutuun. Maal akka dubbataa jiru baafadhu adda akkan siin jedhan. Awwaa Yesuus dubbataa jiran jenne. Akka macaafa qulqulluutti tokkodha kan jedhamu maal agarsiisuu barbaadeetu macaafa keessatti. Dhaabe tokkodha yoo jedhu maal jechuu barbaadeetu siin jedhe gaaffiin koo malee ani waa Yesuus dubbataa siin hin jenne. Sila natti himtee jirta. Kuni yaanni isaanii tokko jechuudha jarri lamaan yoo ta'e sirriidhaa siin jedheen jira chaarjira kaadha dhiifama natti jiru. Yaadaan tokkodha jedhe. Fakkeenyaaf Yesuus Kiristoos macaafa keessatti Yohaannis 17 irra deemiti dubbisi. Yohaannis 17:11 irratti maal jedha? Dhiifama wajjin iddoo kanaan akka itti baddeetti isiniif ta'uu dhiisuu danda'a. Sila ta'eefuu kana isiniin deebisuuti gaaffii kiyyaallaan nama miliksitanii xiqqoo kana buustanii. Miliksuu miti akkasii galu sirriitti akkasii galu feela amma fakkeenyaaf Yesuus akka jedhe maal jedhe ከዚህም በኋላ ከነበወደደ በዓለም አይደለሁም እኔ አዱኛ ከነራም ይጀደ እነርሱም በዓለም ናቸው ጀርሞ አዱኛ ከነራት ይጀደ እኔም ወደ አንተ መጣለሁ አንስ ገረከት ነንፋ ጀደን ተቆጡታኒ ገረከት ነንፋን ጀዱኒ ቃመ ለመተውሳ ገር ሲያጉ ነው ቅዱስ አባቴ ሆይ አባክ እየሰቁልቁሉ ጀደን ይላል አባሳቲ ቁልቁሉ ደዋ መላል ቅዱስ አባቴ ሆይ አባክ እየሰቁልቁሉ እነዚህ ጀርኩን የሰጠኝን ወራቲና አፍከነት ይላል ካን ከነፍ አባዳ ኢየሱስ ገሩን ፍራተ ነምኒ ከኑ ፍራቱ ተቆጣው እንደው ወልጫራ ገቲኒ ሳኒ ሰደርካኒ ሳኒዩ ዋቅኒ ከናዳ ኢየሱስ ፍራታል ኢየሱስ አባዳ ከኑ ዳገ ሰቤታ ተካ ኢየሱስ አባዳ ከነን ቤኩ ማለፍ አባቻ ለዋን ኢየሱስ ከኑ አቦማሙ ማለ አቦሙ ዮኪን ሞ አንጎ ዮኪን ጉዱማ ሳሙል ኢየሱስ አባዳ ሙደንዳ ini sejamar abboomamuu dhufe malee kanaafuu dubbii gabaabaa. Hin danda'u taanaan cal jedhi ta'a tokko miti jechuudha. Kanaafuu lammaan akkasin jechaan jiru. Walabboomuu kan jedhu hin jiru asirratti walabboomuu isaati jettee yeroo sanitti Yesuus gad of deebise sababni kanaaf. Abboomaa fi abboomamaan garaagara obboleetti kiyya abuudha. Rumaama yalla. Rumaama bata. Yalla bata. Isa si kenna irratti yaada biraan qabdu dandeettii ni miti Quraana karaa ilmaa kana yookiin immoo karaa namummaa kana ni hiikta jechuudha. Obboleetti dhaggeeffadhu. Yesuus Kiristoos akka anaasi tokko taane jarris tokko haa ta'anii fi jedhe Yesuus Kiristoos. Maal jechuudha? Ani gaaffiin gaafadha isin immoo deebisanii na gaafachaa jirtu amma. Ani gaaffiin koo amma deebisnaani dhaggeeffadhu gaaffii kennaan si deebisu. Jettee harkaa garagalu barbaadde of jala deebita. Angaafi sirrii si deebisaa jira. Nuun tokkodha jechuun qaamaan tokko miti. Yesuus abbaa faana tokko ta'uu hin danda'u.
tokko kan jedhu yaada isaaniitiin tokko malee galma isaanii tokko malee qaamaanis ta'e yaadaanis ta'e humnaanis ta'e aangoodhaanis tokko miti. Yesus kan nuti du'a kan dhaggeeffadhu kan sablamina jalan dubbatiin naa ibsi deebisuun dandeessu jettee sirriitti si deebisa dhaggeeffadhu. Ergan dandeessu jetteeti cal jedha dhaggeeffadhu yoo deebisi gaafadhe naa deebisuu dadhabde jechuudha. Nan gaafatiin jette erga sin gaafanne moo dhaggeeffadhu siifan deebisa akkasii galoon si gaafadhe ture. Fakkeenyaaf Abuu Dirraa deema. Fakkeenyaaf seera hojii ergamoota boqonnaa 2 lakkoofsa 32 irratti Yesuus Kiristoos abbaa isaatu du'a isa kaase. Aangoodhaan waan caaluuf isa kaase jechuudha. Abbaan hin du'u inni immoo hin du'a jechuudha. Sinii galee tokko jedhe. Lammaffaa ammallee Yesuus Kiristoos abbaan waan hojjete argee hojjeta malee ofii isaatiin hojjetu. Lama jedhe. Yesuus Kiristoos yoo waa godhu ofii isaatiin waa gochuu hin danda'u abbaa isaa kadhatu malee. Sadii jedhe. Erga wanta kana hundumaati abbaa isaa malee waa gochuu hin dandeenye ofii waa gochuu hin danda'u. Namni waa gochuu danda'u qixxeedha jedhamu. Fakkeenyaaf ani Faatimaa naakuu qixxeedha hojjenne anis waan barbaade godhuu danda'a isheenis waan barbaade gochuu dandeessa jechuudha. Aangoo qixxee koo qabdi jechuudha. Garuu ati manaakuu ana malee waa gochuu hin dandeessu taate anatu irratti aboo qabaa jechuudha. Isheen irratti aboo hin qabdu jechuudha. Gochuu ni danda'u saas. Wanta kamiyyuu gochuu ni danda'a. Yeroo sanitti garuu silaa abboomamee dhufee feeyyeen homaa gochuu hin danda'u yookiin immoo homaa gochuudhaaf hin dhufneen. Ishi samii irratti ta'e waan inni godhe natti hime. Abboomamuu dhufe miti isa dura waan inni godhe yookiin immoo san booddee amma maal inni gochaa jiru ragaadhaan. Miila isaa jala galeera yookiin immoo miila isaa jala jira. Ustaas kana maaf akka irra dabartan garuu naaf gaaffiidha malee. Maaltu? Maayikii keenya cufatte taanaan sin baasa abbaan booda dubbadhu fiti waan dubbatu kunuun galiin cufati maayikii. Dhugara sin jeeqa jedhani. Wanti hundumtuu miila Kiristoos jala galee jira. Akkasumallee Yohaannis 5:22 irratti ilma malee abbaan hin faradisu. Obboleetti wanti hundumtuu luka Yesuus jala galee jira miti. Yesuus ofii isaatti deebi'ennaa luka Waaqayyoo jala galoo. Hin jenne. Ishi Qorontos tokkoffaa boqonnaa 15 lakkoofsa 28 inni si kabira kenna isin oduu gaaffii ko adaraa rabbiiti isin deebisu oduu gaaffii ko nan deesin bakka biraa nan geessina waan taateef akka nama beekoo si bachi biigaarta waan taateef dubbisi bitachuura. No gaaffii ko sonan gaaffii akkas inni erga gaaffii kee barbaade maal tachi sirriiksee dubbisi. Yesuus ofii isaa luka Waaqayyoo jala gala kunuu siltaana wal ta'udha. Si takkee fide kaana miti. Singalus aboon hundumtuu dabarfame harka isaatti kenname. Isa nani jedhu isaan isa kan isin utaachisu akkamitti isin deebisuu hin danda'u waliin dhooftuun taa'uudha. Si deebisu sitti moo si dubbisu. Dura koo na deebisaati booda na deebisuu dhiifama wajjin. Bakka adeemsaati seeraan mari'achuun barbaada. Ustaas maalirraa barachaa jirra kanarraa? Amma isheen mimmiliquudhaaf ufte malee otoo seeraan argatte Yesuus Kiristoos wanti hundumtuu luka isaa jala galeera jettee Yesuusin gooftaa gochuu barbaadde amma utuu ani ragaa kana macaafa kana iddoo kana beeku ta'eeti bakka namoota amansiistee Yesuus wanti isaa jala luka isaa jalan gala nama ashabbartee ba'uuf turte. Yesuus ofii isaa luka Waaqayyoo jala galaa. Akkasii miti bee ani bee gaaffii isin deebisuu dhufe osoo hin taane isa kana silaa ibsitanii guutummaa isaa isa kana immoo maafiin ibsinee isin jechuu dhufe. Yesuus kiyya geeffadhu erga deebisuun dhumne maaliif akka birraa akkasii bachuu taaltare. Isan dubbadhu dhiistee maaliif utaalteen harkaa bakka biraa seenta. Ani immoo isatti gaafadhu dhiistanii maaf utaaltanii bakka biraa dhattu sana dara rabbiitiin. Anoo bakka biraan deemne suma si ibsaa jira bara. Gaaffii keetu isaan ergee kaa isaanii. No, inni ergu gaaffii waan irraan dubbatina inni of danda'aniifaa. Deebii kee barbaaduudha malee deebii kee argachuu malee iddoo fedhe haa ta'u macaafa keessaa si fideessitti kennuun dirqama kiyya jechuudha. Na gaafatte waan ta'eef. Gaafaan si gaafadhatis bakka feete dhaqinaa fidi. Macaafa keessaa ta'u malee. Si galee? Bakka barbaade dhaqee si fida taanaan itti fufi. Bakka barbaade deema macaafa keessaa seera uumaa rakkaasama Yohaannis Raayyiitti naa fide. Saniifuu akkuma amma jette iyyuu Yesuus Kiristoos aangoon isaa tokkodhaa miti luka Waaqayyoo jalallee deebi'ee gala jechuudha ofii isaati iyyuu luka Waaqayyoo jala hin gala. Banagaraachin laay Yesuus Kiristoos ofii isaa iyyuu deebi'ee du'a hin du'a. Isaaf dee akkan sii kennu hin beeku bilbila kiyya qabuudii lafa naa kaa'eera laati. Anas sii kennu. Ayyee. Kaameraatti qabeessii dubbisa yoo danda'e. Rakkoon qabu akka finaanjana irraa. Bootaa wanatti ni yaadda wana dubbisa waan ta'eef. Macaafa keessaa kee baasanii rukaa maalan sii godha. Kan biraadha. Inde kan biraati irraa maal fedhu kan? Wangeela keessatti maal goota kan biraan fee?
Okay, wangeela keessa hin jiru miti? Wangeeluma garuu sin keessaa baastaniittu. Fakkeenyaaf gaaffii gaafadha. Wangeela 66 achi keessa Asteeriin jirtu akkasumallee jirti Asteeriin jirti. Obsi obboleetti obsi. Waa'ee macaafanatti himuu hin dandeessu ati. 66 keessaa baasitti agarsiisa Asteeriin. Wangeela 66 keessaa. Dafika. Maal gaafingi? Qaanuna warra qaban qaanunaan 66 akka jiru baasinatti agarsiisa. Qaanuna warra jedhaman. Homtuu keessaan baanne ursaasi nuti kan itti amannu macaafa kanatti malee macaafa biraatti Kiristiyaansuun deebi'ee du'a kan jiru macaafa kana keessa jiraate ni fudhadhee si wajjin ni du'a jiraanis. Yoo hin jiru ta'e garuu irra taraa dhiifama. Dhaggeeffadhu lakki eegga 66 jedhame 81 jedhame maaliif jedhame eegga keessa jira ta'e? Wangeela 66 maaf akka jedhame amma siibsuudhaaf yeroo natti fudhata dhiifama na godhaa. Kanaafuu ilaali warri 66 maal jedhu somadha kan warra ortodoksii iyyuu hin fudhannu wangeela keessa hin jiru inni jedhu amma jarri wanqaati maaliif warra ortodoksii kanaaf iddoo Yesuus deebi'ee du'a kan jedhu. Dhaggeeffadhu waan sitti himu sabdamii yoo sabdame ta'e amma carraa sadhumaati sii kenneera hin baata na bichisiisi naa waa jalqabu. Innaa namni dubbii jamar adda kuttee maaliif achi seente namaan hin jedhin laal warri 66 isa 81 fudhannu jedhan maaliif jennaan lakkisa 66 keessa waan hin jirre fedhan warri 71 immoo isa macaafa warri biyya biraa fayyadam keessaa hin fudhannu jedhani maaliif wangeela keenya keessa hin jiru dirqama waan wangeela kee keessa jiru maaliif fudhattu akkas taana warri 66 manan balleessaan qabanii ka warri ortodoksii kan tudhuma maaliif macaafa keenya fudhatu diddeedhu malee warri 66 kan macaafa isaanii malee hin fudhannoodhan mirga qabu jechuudha akkas taanaan warri 81 maaliif fudhachuu diddan jedhanii sin munaafiqoota jechuun qabani inaanta munaafiqaan wajjin jechuun qabani warra 66tiin maaliif kan macaafa keenya keessa jiru naaf fudhadhaa malee too 81 jechaaru waan ta'eef warri 81 immoo kan macaafa biraa keessa jiru hin fudhannoodhaan jarruu munaafiqa jechuudha akkas taana maaliif akkuma jarri isa warra 66 isin munaafiqaa isa macaafa keessa fudhannu jettanii jedhuun warri sun illee isin munaafiqadhaa kan keenya keessa kan jiru fudhattanii hidhuun warra ortodoksii 71tti fayyadama. 81 fayyadamu. Warri biraa immoo warri biyya biraa jiraatan sanaa olitti fayyadamu. Hin fudhannu jettanii mirga keessanii garuu immoo lakkiin barbaannu yoo jettisan wanti gochuu qabu hin jiru. Macaafuma 81 iyyuu didaartu waan taateef. Saniifuu eessaayyuu haa ta'u macaafa taata kan kiristaanaa taanaan fidee sitti agarsiisu malee waan biraa wanti qabu. Dhiifama wajjin 81 keessaa naaf iddoo. Kan biraa keessaa fida maal si dhibeeti macaafa haa ta'u malee macaafa qulqulluu ta'uusa. Deesun jedhee dukkee xaafameerraa fudhachuu hin danda'u kan dhiifama. Fudhachuu hin dandeessu aanani si kaati macaafa Itoophiyaa si saafame malee fudhattu jechuudha. Eessaa dhufe macaafni Itoophiyaa saafame garuu hin beekta. Ni beektu bareechan beektu. Eessaa dhufe? Sinis beekatu bira ga'a. Ishi eessaa dhufe mee natti himi? Sinis akkuma na bira geette qoraddaatu bira ga'a dhiifama. Yoo isa beekte isa kanaan didduufan jedhe mee eessaa beekte? Dhiifama al tokko ustaaza nan bahaafini gaafii tokko lama sadii wayii jira isa barreessan isin erga bakka hin deebistaniif rakkoon hin jiru gaafii asirratti ka'aa ture yoon isinatti deebisan. Maal jette? Gaafiiwwan ka'aa ture wayii gaafii tokko lama wayiitu jira isa yeroo biraa deebistan anillee bahaan jira nagaatti naaf bulaa bakka. Ayyee nagaan ture inshaallah tole shi keessaan naa ergi. Dhaggeeffadhu. Yesuus Waaqayyoon Fir'aawn irratti waaqa akka ta'uuf isa erge. Yaa isa immoo ni jedha garuu malee Museen ol fe'ee anaaf waaqayyummaa ta'e yookiin immoo waaqa ta'e anaaf sagadaa anaan karaddaa yookiin immoo maqaa koo waammadhaa kan jedhu hin jiru Museen dandeettii akkana jedhuun hin qabu. Yesuus ikkoo akkas jedhe ana karaddaa jedhe bee. Anuma kana ana karaddaa jedha bara. Istiinaa dubbisime. Yohaannis 14 lakkoofsa Yohaannis 14 keessa jira. 3-4 kana keessa jira. Deemni butu Yohaannis 14 keessatti keessanii argattu. Kan buluun ta'a dubbisaa bula 14. Lakkoofsa meeqa? Lakkoofsaan yaadatu garuu ni jedhu garbi. Erga yaadanii waan yaadanii dubbachuun salphina mana kootti. Ustaaz yeroo nurratti gubaa jirti barrisheen. Tokko jedhe. Lammaffaa wanti si jechuu barbaadu tokko waan yaadanii dubbatiin. Lammaffaa immoo macaafa qulqulluu gimmaasha fudhattu jettee gimmaasha fudhadha maaliif jennaan gimmaasha nama ofii isaati yaada isaa barreesse histirii yookiin seenaa barreesse waan ta'eef hin fudhatu. Okay, otoo ana beektan abbaatiin beektu waan ana hin beekneef garuu abbaan beektaniitiin hin jechaara Yohaannis 14:17 irratti sin raawwattanii abbaa jettu malee abbittuma saniyyuu hin beektan jechuudha.
Dhugaa isaati. Mee maal jedhaa too Maatiyoosi 7:23 irratti? Inni sii ka biraa qaba bar. Akkasuma ta'a siyaasa galchaa irratti. Siyaasa galchaa. Dubbisime. Mucaan nuuf dhalateera jedha. Mucaan kunis maqaan isaa Waaqayyo jabaa abbaa bara baraa. Mootummaa isaas bara baraan ni jiraata. Siin jecha raajii siyaasa. Yoom dhalate? Mucaan kun raajiidha afaan raajiitu hin dubbatama. Qoyka yoom dhalateen jedhe dhalateera dabar. Waaqayyo jennaan hundumtuun ta'a. Qoy dhalateeraa jedhe. Yesuus Isaayyaasiin booda dhalate moo? Isa dura dhalate? Isaayyaasiin booda. Kanaafuu dhalateera inni tokko. Raajiin kan raajamu dhiisuu na godhiti. Raajiin kan raajamu waan darbe osoo hin ta'in waan dhufuudha jiru. Waan darbe raajamu. Ani ilaala akkam baradheetti wanta maaritti dhalateeraan paasteensiidha hojii darbedha waan raawwatamee darbe. Farhaan dhalateera naan dhalateera ganaa dhalataan hin dhalataadha. Dhalateera tokkoffaan kunuu tokko jedhe. Hin fudhadhu gongoor dhalateeraa dheeqa. Macaafa irra jira maarri simbiree isa dubbisuu hin dandeessu. Raajiin immoo kan dubbitu nurratti waan dubbattaaf osoo hin taane. Maaliif dhalateera jedhu waan gara fuulduraa ta'e hin dhalatamaaf hin jenne. Yesuusiif dubbatame yoo ta'e. Mucha. Na dhagaarta. Kanaafuu siyaas immoo maqaan isaa jedhe Waaqayyo. Isa kana maal goota akkamitti irraa fuudhuu dandeessa kaas? Maqaa isaa ishinatti mi bakka kamitti maqaan isaa akkas jedhamee waamame? Siyaasa galchaa irratti akkasidha. Maqaan isaa akkas jedhamee waamamaa raajii dubbate miti? Yaa. Isti bakka kamitti maqaan Yesuus akkas jedhamee waamame re? Iloo waama jirra kana. Sinimmoo waamuu hin dandeenye miti? Isti maal jettee waamte? Kanaaf Yesuus waaqa kooti kenoo mata duree yookiin immoo piroofaayilii kooti dubbisuu hin dandeessa. Kanaafiyyuu. Jennaan wanti si gaafadhe maal jedhamee waamamaa Isaayyaas isinitti mee raajii? Mucaan ni dhalata. Mucichi dhalatu immoo Yesuus akka ta'etti ni beekne jechuudha. Ishi Yesuus maqaan isaa maal jedhamee waamamaa siin jedhe? Isaayyaas. Maqaan mucummaa kan kennameef Yesuusidha. Ohoo. Maal mucaan maal taate? Siniin galu bara. Maal godhadhe siniin galu? Maqaan isaa maal jedhee waamamaa jedhe sanni jedhe natti ni himtu achirra? Waaqayyo jabaa. Waaqayyo jabaa isatti hidhame ree Yesuus natti agarsiisi. Jechaan jirra warri isatti amanu kana. Isti natti agarsiisi macaafarraa jecha kee afaani maal naa godhaati yoo waan feete jette. Amma macaafarraa barbaade Waaqayyo jabaa ta'uu isaa natti hime bakka kamitti maqaa. Siyaasa galchaa. Siyaasa galchaa. Raajiidha obboleettii kiyya. Bakka kamitti raawwatamee siin jedhe raajiin sun. Mucaan dhufee dhalatee inni Waaqayyo jabaa ta'u immoo Yohaannis tokkorratti Yohaannis 1:14 irratti ragaa sibbaa jechuudha. Ishi dhaqi ilaalime Waaqayyo jabaa jedhama achitti meerre maqaan isaa. Sagaleen duruma ture sagalee sun immoo ofiisaan Waaqayyoon ture jedha. Kanarra maaluma barbaaddu kaa? Wallaahi mijattee ana yaaqee akkamuma godhaniitti si barmajansiin immoo kan kee mola jetteedha. Sanduuqa biraarratti mucaa. Sirnayyoo dhugaa. Ustaazi nu jeequudhaaf dhara gaaffii keenya nu deebisaa. Waabii hoomaatiin hin jeequ dhugaa rabbiin inni baay'achuudha. Wanta tokko wanta baranneen jirru hanga ammaatti keessa fiida mul'ata Yohaannis yaaga seera uumamaa. Kan biraasofti Waaqayyo jabaa jedhame eessatti waamamee siin jedhe bara. Erga dhalatee Waaqayyo jabaa iddoo inni ittiin jedhame sana fidi. Kanan gaafa erga dhalatee booda. Jedhame waamamee. Waabii xiyya sochoon hin haasofne biifti xiyya. Qoyimee uffisa sochoon. Hayya nuu kenni kanullee baranna. Dhimma keessatti deemi baradda baaru addeerraa waabii dhiifama godhi. Yesuus waliin dubbadhu obboleettii kiyya tole naa kennan kana si gaafa dhiyoo naa kennee siin baasa kalaa seeraan dubbataa hin jirtu. Ustaas baasuudhaan mirga qabdu mana keessanii. Kanaafuu natti mika bakka Waaqayyo jabaa jedhamee waamame. Warri kun raajiin kan dubbatame warri itti amanne nuyi Waaqayyo hin jennaani nuuf Waaqa keenya. Waaqa keenya Macaafni immoo fakkeenya dubbate malee. Jedhamee waamamee siin jedhe baga Waaqa keeti. Macaafni immoo fakkeenya dubbate yookiin immoo Waaqayyo Yesuus akka Waaqa ta'e bakka baay'eetti ni dubbata. Warri hubannu hubanneerra warri nu hubanne immoo maal gochuu dandeenyere jedhan. Bakka kamitti jedhamti qoy maal ati qoy dhugaa barbaaddamoo akka kee gamaan naan gallanaaf. Ani maal akkan barbaadu sinii gabaamatti. Namummaa ibsitee jirta duratti hedduu si dhaggeeffate dhugaa rabbii. Atama dhugaa barbaaddamoo kijiba barbaadda? Tasumarra kijiba hin barbaadan. Dhugaa wangeela jira jechuudha. Dhugaa barbaadan. Anamma wangeela keessa gaafadhe wangeela keessa dubbate ragaanaa kennii jedhuun amma dubbii fidame tole itti naa kennuuti gabaabaatti yoo dhugaa barbaada taate ati dhugaaf hin dhufne nama kijibummaaf dhufe fakkaatte malee falmiidhaaf dhufte malee ragaadhaan kunoo bakka kanatti Yesuus Kiristoos Waaqa jabaa ilma nagaa jedhameera. Yesalaam abbaati. Ilma nagaa jedha abbaa nagaa jedhamee waamamaadha barraajiin.
raajiin sun eessatti raawwatame yoo raawwatame tokkoffaan yookiin Isaayyaas sobe yookiin warra barreesse sobe hin jiru. Ustaas dhiifama nagooti raawwatamuu isaa Yesuus dhalachuun raajii sun raawwatamuu dhanuuf. Isa dhalachuun Yesuus maqaa kana yoo waamame ilmi bar Yesuus qofa dhaati ani ilma miti bar ani maali? Nama dhaqaati. Ilma miti koo dhiira miti ani. Dhiira dhammaaf dhiira miti. Abbuu dhiira miti. No, kun ikkoo garaagarummaa qabna nuufi Kiristoos. Waan garaagarummaa isaa sitti mufeessa akka ta'e abuudiin dhiira moo dhiira miti? Dhiirannaa dhalate. Garuu Yesuusiif abuudii wanti garaagara godhu wanti tokko. Innis maalinni wanti raajii irratti dubbatame abuudiif isa wanti garaagara godhu tokkoffaan Waaqayyo jabaa jedhamaa jedhe. Tokko abbaa nagaa jedhamaa jedhe. Eenyutu ilmi dhalatu sun. Yoo kan ragaan kun sadeen warri dubbate sun hin dhufne akka jedhamee waamne abuudii fi Yesuusii wanta adda baasu jiru jechuudha. Maaliif ilmis abuudiinis ilma dhalate Yesuus ilma dhalate. Garuu Yesuus wanta adda isa godhu Waaqayyo jabaa jedhamu isaatu tokko. Abbaa nagaa jedhamu isaatu maqaa isaatu adda isa godha. Kanaafuu maqaa isaanitti bakka inni kana jedhame yoo sanan jedhamiin abuudiin koo yoo ilmatu sinii dhalate bakka gammaddan ishoo ilililili jedheen baa jechuudha. Gabaabsite. Okay. Sila siyaasi inni kun waaqa yookiin waaqa jedhaa waama jette ati moo lakkii siyaasi soba jettee arta moo meeshuma kana irratti na dubbadhu. Moo isaaf hin dubbanne jechuudha. Yookaan Isaayyaas sobe yookaan immoo namichi ganaan dhalanne ammayyuu. Kana lamaan keessaa tokko fudhachuun. Haayee isin yaa dhalatu. Maaliif jedhe? Jabaa dhufuuf hin caalis hojii hin dubbadhu. Maaliif naan jedhe? Yoo raajiin sun dhugaa dubbate yaas jenne raajii sun maaliif siyaasii ka sobe ani uummata wajjin dubbachuu hin danda'u siyaasii soo Phaawulos soo waan ta'eef ani immoo mucaan dadhabduun kun dandeessin wajjin hin dubbadhu eebbifam jabaadha. Mucaa sana situ dhalate innaa beenu kaa ganaa mucaa Waaqayyo jabaa jedhamu takkaan agarre nuunoo ganaa biddootee nagaan ture giiftii. Eshi amma keenyaaf gaafa hin dhuman akir zamaniin gaafa dhufu gooftaan Yesuus ni dhufa moo hin dhufu? Hin dhufa. Gooftaa Yesuus osoo hin taane kan dhufu Yesuustu dhufa. Yaani Yesuusumaan nuun gooftaa Yesuusii jenna. Ayyee. Hin dhufa moo hin dhufu? Hin dhufa Yesuus. Isaan hin dhufa. Ayyee. Allah moo gooftaa Yesuustu dura dhufa? Allaan hin dhufu aslan allaan nama hin taane maal hojjeta dhufe? Dandeetti qaba waan ta'eef dhufuu isaan barbaachisu. Eenyutu dhufee nu fudhata gaafa akar zamaniin ta'u? Wanni nuti dhufee si bira tokko hin jiru. Hin duutaa du'aa kaate dandeettii isaa dhabbinsi ajjeesee si kaasa malee wanti dhufee si bira tokko hin jiru. Maal allaattii laafoon kee nyaachuu dhufa moo? Fakkeenya akar zamaniin gaafa dhufu namni hundi gaafa inni dhufu hin beekamu. Amma fakkeenya namni hundi du'een dhumu biyya lafaa kanarratti jechuudha. Du'ee dhuma lakkeen dhuma. Nu biratti akira zaman keessatti gaafa dhumni biyya addunyaa kanaa keessa samii fi dachii walitti caccabdee namarratti illee caccabeen dhuma jechuudha. Ayyee isa booddee gaafa firdii laachuudhaaf eenyutu dhufare? Firdii laachuudhaaf namni kan dhufamu dura firdii isa kamiin kennuudha firdii isa jannataaf jahannamaa miti kan kennuu dhufamu. Addunyaa kana akkuma nama firdi beetitti firdii kennu murtii uummataa kennuu dhufa warra daangaa walitti dabalaniif seeraan bulchuu dhufa firdii kennuu dhufa kan jedhamu uummata akkuma amma ta'an akka mana murtiitti firdii namaa kennaa jiran kennaa jira. Jarri firdii kennan jechuun warri mana murtii Waaqayyo ta'an jechuu miti. Yesuus dhufee bara sana keessa yeroo dhumaa keessa namoonni daangaa walitti darbani. Badii walirra raawwatani. Dhufee jara sanatti firdii dhugaa kan shari'aa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan du'uu qabu du'uu qaba jedhee firdii kenna. Kan harki cituu qabu kanatti harka cituu qabaa jedhee kenna. Shari'aa Nabi Muhammadin. Firdii isa kana seera kanaan bulchuu dhufa firdii addunyaa malee firdii akiraa kenna kan jedhu hin jiru. Ayyee firdii eenyudha kan laatu amma gaafa akar zamaniin ta'u Allah moo gooftaa Yesuus moo Muhammaditu dhufee laataree firdiin laatama bettelee. Dhufameedhuma asitti firdiin humti kan akiraan kennamu firdiin addunyaa kanarraa isa jireenya ittiin bultiidha kun seera ittiin bultiiti firdiin sun kan ittiin bulmaata addunyaa kanatti kan ittiin bulmuutu kennama malee seera isa jahannamatti galii ati abidda galii ati immoo jannata galii kan jedhamu miti kan kennu Yesuus. Akkasumaan nan dhaarinu nama fakkeenya akkasumaan samiirra deemna gaafa duunee jennu. Inni atam koo bara yeroo sana hin jirtu eessa jirtaati yeroo sanatti? Nan kaafama. Du'aan hin kaafama miti gaafa sana. Inni immoo asin dhufu kaasitti miti. Inni kaafamtee inni guyyaa dhumaa osoo hin taane guyyaa dhumaa booda guyyaa qiyaamaa kan jedhamu tinsaa'ee kan jedhamu sana gaafa kaamu namni du'ee kan ka'u jechuudha. Gaafa duutee kaatummaa Yesuusuu firdiidhaaf dhaabbata. Laal. Fakkeenyaaf Quraana keessatti boqonnaa 5 lakkoofsa 116 irratti Iisaa alayhi salaam namoota fuuldura dhaabbatee gaafatama.
situ namoota kanaan na gabbari jedhee iyyuu hin naadhani yaa rabbii kiyyaa jedheen kunnaaf hin maluu jedheen an na gabbaraa jechuuf anaaf naaf hin maluu an sadarkaa kanan qabu jedheen in qultu dhuguma yoon jedhee jiraadhe moo faqqadi alimta atoon beekta maal na gaafatta ta'lamu maa fi nafsi ati waan lubbuu kiyya keessa jiru beekta yaa Allah ati waa hunda beekaadhaan Yesuus Allaadhaan gaafa firdii sana dhaabbate yaa rabbii kiyya atoona uumtee waan na keessa jiru beekta tuun jedhee jiraadhe atoon beekta ani garuu waan ati keessa jiru beekuudhaan ilaal sadarkaa wal caaltan rabbii fi Allaanii fi Yesuus wal caalan maal jedha ati waan na keessa jiru beekta ati na uumte ani garuu waan si keessa jiru beeku gooftaa kiyya akkaan hin jennaatuun beektaa jedheen kanarraati qulqulloofte anillee kana jechuurraati qulqulluudhaan kana hin jenneen ofii isaanii na gabbaran malee harka isaa keessaa fudhata Yesuus gaafsan. Ayyee amma fakkeenyaan dhufa gooftaa Yesuus hin dhufa jettanii na amantanii hin dhufaan addunyaa kanatti malee achitti miti bar inni siin jedhe qiyaamaa jechuun nun addunyaa kana irratti malee gaafa namoonni asirraa baduuf jedhanitti dhufaadha malee baratu qiyaamaan hin gahin dura dhufanne qiyaamaa miti kan dhufu otoo qiyaamaan hin gahin dura milkita qiyaamaa irraati inni dhufuunsa malee inni gizee qiyaamaa ga'u miti kan dhufu wa innahu la ilmu lissaati falaa tamtaruun nabiyaadha quraana keessatti boqonnaa 43 keessatti Iyesuus dhufuun isaa mallattoo qiyaamaa irraati malee gaafa qiyaamaa miti kan dhufu inni dhufeennaan mallattoo qiyaamaa akka dhiyaate beekuudhaaf si galee malee inni qiyaamaatti dhufa kan jedhu hin jiru yookiin gaafa namni du'aa ka'u dhufa kan jedhu hin jiru. Ayyee Nabi Muhammad faasan dhufu gaafa sana. Eessatti gaafa du'aa kaanumu. Gaafuma namni fuyyuu jiru hundumtuu dhufa Nabi Muhammad. Firdiitti dhiyaatu isaanis dhufanii akkuma keenya. Hundumtuu dhufee firdiitti dhiyaata. Rabbi fuulduratti dhiyaatu hundi jaraayyuu. Walaa Nabi Muhammad, walaa Addaam, walaa Abrahaam wanni nafu tokko hin jiru. Addaamirraa kaasee amma dhumaatti namni jiru. Hunduu Rabbi fuuldura dhaabata. Horiin illee naftu, malaa'iktoonni illee nafan hundumtuu. Wajaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Hundumtuu salphii isaa qabatee Rabbitti dhiyaata jechuudha gaafa sana firdiidhaaf. Wanta hafu tokko hin jiru. Gooftaa samii fi dachii uume wanta lubbuu qabu hunda uume qofatu firdi sana kennuudhaaf isa hundoo dhufanii dhaabbatu ilmi namaa. Ayyee amma akka zamanitti lafti kun akka qodirootti maramti nuun jedha wangeelarraa gaafa namni lafarraa dhume jiru lafti kun ni sassaabamtii jedha eenyutu dhufee sassaaba laficha. Sana quraana keessatti Rabbiin subhaanahu wa ta'ala yooma yixwi samaa'u gaafa samiin maramtu jedha. Eenyudha jennaan qabdatuhu yoomal qiyaama guyyaa qiyaama Rabbiin harka isaa tokkoon ishee qabata jedhe. Wasamaawaatu maxuuyyaatun biyamiinidha boqonnaa 40 irratti. Rabbiin dandeettii isaatiin samii kan akkatti harka isaa keessatti maree ishee qabaa jedhe. Harka isaa tokko keessatti. Rabbidha kan qabu maree. Ayyee gaariidha. Akkas. Tole qanii biraa walitti deebi'a. Ayyee. Kana fakkaata inshaallah wabii waan jettoo jiraatanis nan ba'a. Wallaahi halkaniin ka halkanii akka Itoophiyaatti isaa 10 ka halkanii sa'aatii meeqa sa'aatii 3 moo 4 naaf rafee ka'uudhaaf. Dalagaa qaba. Gaaffii yoo qabaate booyaa koo fudhadhu qoy siin kaasee yoo barbaade. Qoy. Ustaaz foloo kiyya na deebisaame. Foloo deebisaa ustaaz. Eenyudha wabiidha moo lamaanuma keessan ta'e? Lamaanuma keenya. Inshaallah rabbi nagaan isin haa bulchu. Amin inshallah sinin illee. Ayya inshallah nagaan naa bula. Barakallahu fiikum.